Wadanyanu adakapso arkallanu umabasna alenyanu anago rasimagnu iramagnu dangasan sararan iramagnu lafedan ijarra iramagnu unusa kabdune iramagnu udana dachera iramagnu wadasan ibdachi Ramaku, irbuner bebiti. Ramaku, salmadam bunu. Ramaku, cici edugati. Ramaku, bebita jabatu. Ramaku, idasin sarminu. Ramaku, ali samadu. Ramaku, lakokadiramu. Ramaku, kanta betir fatwa. Ramaku, adozola nacha. Ramaku, kanku beska baca. Ramaku, desa watacha. Ramaku, samson sabagenya. Ramaku, angga galma kesu. Ramaku, angga warega mat. Ramaku, yo bimbili sumat. Ramaku. Akapkan kutani jirtu yomu jirtu kan mesena era nuti jarakitu Ashama harkafune kabajamtoota daawwattoota kootii yeroo dheeraa fi jechuu baadhus yeroo ta'eef isinirraa badeen ture armaan dura karaa YouTube chaanaalii biraatiin waliin turre YouTube chaanaalii sana amma yeroo dhiyoo as rakkoo waan godhateef sanaaf karaa YouTube chaanaalii kanaa deebi'ee dhufeera. Akkuma armaan dura isiniin jedhu YouTube chaanaalii kanaa subscribe gochuudhaan akka na jajjabeessitanii bakka isaa duraatti akka deebifnu walumaan abdii guddaan qabaa. Kana booda sirraan jabeessee odeeffannoowwan adda addaa wantoota adda addaa kan isin biraan ga'u ta'a. Isinis jabaattanii subscribe akkanaa gootan kabajaan isin gaafadhaa. Hiriyoonni koo duraanii kanneen duraan wal hordofaa turre sirraan wal hordofnaa. Kanaaf kana booda sirraan illee wal arginaa. YouTube'n sunillee yoo na deebi'ee achiin illee wal arguu dandeenya. Agasitti garuu kanaan itti fufnaa odeeffannoowwan muraasa biraa qabaarraa fi odeeffannoowwan kiyya har'aa keessaatii waa'ee mee viidiyoo kan argitanittu. Nama beekasi. Ate? Sisam. Nama beekasi. Sadiise. Ate maqaa? Kaasee. Eh? Kaasee. Kaasee yooti? Qaanisaa. Ciisachi. Ate? Abdiisaa. Abdiisaa yooti? Guddataa. Billaa kanaan keessani billaan kun? Eh? Eewu abdiisa tati? Guddataa. Ciisige? Ate? Araarsaa Nugusee. Kaasee? Gaggara gara lafatti. Ciisige? Ate? Jara kana quba qabdan yookaan immoo ni beektanii warra 120 jedhaman amboo quba qabdanii jarri kun amboodhaa warra 120 jedhamanii qabamaniiru jedhaman sana kun akka laaltanitti amma poolisiidha fakkaata kan gaafachaa jiru kan itti dubbachaa jiru sanarra darbee kun dhugaa ta'uu abaatu I don't know hin beekon. Poolisiin yookaan qaamni seeraa dhaqee akkanatti viidiyoo waraabee gadi lakkisu maal gochuudhaaf olola wayii ittiin hojjechuuf moo dhuguma akkas godha. Jarrillee ni kolfiti
waan diraamaa wayii qoosaa wayii hojjetanii si fakkaachuu fedha. Hin beeknu ishee kan ammoo waraabanii ittiin miidiyaa hawaasaatti gadi baasanii warra 120 sana yookaan jara sana akkas gooneerraa jechuudhaaf waan jedhanis fakkaata. Isaantu beeka gaa dhugaataa warra 120 amboo dabalatee naannoowwan birootti muraadni isaanii qaqqabamuu quba qabnaa walumaanuu. Kun dhugaa ta'uu abaatu mee jalba buunee hordofnee kabullee hubannu ta'a jechuudha. Odeeffannoon koo garbiraanii suura kanaan ni argitanii yookaan suura asirra taa'ee jiru kana argaa jirtanii. Namni kun nama faanoo keessatti faanoo qindeessee faanoo bobbaasuudhaan lolaa turedha. Keessattuu gara Wallagga Bahaa naannoo Andoodee Dichoo jedhamu sanatti dhiyoo kan ammoo guyyaa lamaan tokko dura namni kun harka laadhatee jedhan. Namni kun egaa maqaan isaa Attinikuut Minaalee jedhama. Attinikuut Minaalee jedhama. Caasaa mootummaa keessa turelleedha duraanii yookaan immoo milishaa mootummaallee nama turedha namni kuni. Meeshaa waraanaa hedduu fudhatee kan inni faannootti dabalame yeroo sana bosona taa'ee lubbuu namaa hedduu balleesseera, lubbuu uummata baay'ee balleesseera. Gaara Dichoo irratti nama nagaa hedduu yookaan namoota nagaa hedduu osoo karaa deemanii osoo daandiirra deemanii namoota nagaa hedduu lubbuu warra balleesse keessaati. Isaan kun warra tokko. Kana hunda godhee immoo guyyoota lamaan sadan tokko dura mootummaatti harka kennatee jira jedhama. Namni kun ragaa yookaan immoo yakka hojjeteef itti gaafatamummaa fudhachuu qaba, itti gaafatamaa ta'uu qaba. Kana malee caasaa mootummaa namni kun waachi dabalamellee caasaa mootummaa ganee meeshaa waraanaa adda addaa fudhatee baay'inaan achi seenee odeeffannoo isaa jalqabarraa kaanee quba qabna. Kun egaa gadduma yookaan dhiyooma gaafa 30 baatii 8ffaa 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan inni deebee galee naannoo Andoodee Dichoo bakka Addaalii jedhamutti hordoffiiwwan qaamoleen seeraa mootummaa taasisaa turaniin naannoo sanatti tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa turanii yeroo sana keessa kan inni qabame tarkaanfii fudhatameenis meeshaa waraanaa argamu yookaan immoo qabatee jiru kana kilaashii fi kaartaa rasaasa adda addaa irraa fuudhanii jiranii. Garuu namni kun meeshaalee adda addaa duraan waa faannootti dabalame meeshaalee hedduu fudhateeti gara faannootti dabalamee amma immoo akkuma argamu meeshaa tokkittii kanaa fudhatee galee. Egaa isaan kunneen warra uummata keenya gidirsaa warra uummata keenya fixaa turedha. Kanaaf namoonni kun yoo akka uummata fixaniitti ofii isaaniillee dhumuu baatan ofii isaaniillee lubbuun baduu nafe namoota kana karaa seera qabeessaatiin akka gaafataman ni gaafanna jechuun barbaada kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Asinjille ilillee obsaamuurannoo isa sillaa fistarraaqtanii idda jirree hundeen buuqimnaa geeba faajii biilisummaa akka keessatti nafraafannaa. Wadanyanu, adakso, arkalanu, umabasna, malenyanu, anago, irasimagnu, iramagnu. Dangasan sararan, iramagnu, lafedan ijara, iramagnu, dunusa kabdune, iramagnu, udana dachera, iramagnu, wadasan ibdachi. Irbuun erbee miti balma addaan kunnu cicciiree dhugaatti reebicha jabaatu hidhaasin sarminu
Iramaku Ali Samatu Iramaku Kancabe tirfata Iramaku Adola nacha Iramaku Kankubes kafacha Iramaku Desa watacha Iramaku Amson sabagenya Iramaku Anggagal magesu Iramaku Anggawa Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa irraa odeeffannoo bal'aan qabadheen jiru asumaan yuutuubii kan akka naaf beektaniif naaf hubattaniif jedheetanii yeroo ta'an odeeffannoowwan adda addaa qabadheen dhufaa akkasuma keessummaallee nan affeera waan waliin turtanii na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Subscribe share naaf gochuu hin dagatina.